Tokkummaan saayiba kiyyaa daaniif tokkummaa jechuun ikkoo barjaarsaa obboleettii kiyyaati. Abbaa warraa obboleettii kiyyaa. Ishee tokkummaan jechuudha. Dooktara sanii ishiin jaalataa? Tokkummaan doktora jaalataa yoo jettu akkam? Jechuun jaalala dhugaa waliin adeemsisan akkuma kan keetiiti. Ati ammoo obboleessummaadhaa jettee bara. Qorataama tokkummaa. Qorataama tokkummaa jira. Ansaan hanga dubarna jira bal'ee jira badan. Jarri waliif ariyaa. Thank you Sultan. Nuti bifa tokko qorataama. Amma dhiisi waa'ee jiraan dubbannu. Waa'ee namaas hin jirreen dubbannu dhiisi. Waa'ee dhuma keenya dubbanna. Ati isaan wajjin turtee bar. Isaanii waliin hin ture garuu duuba nama waa'ee namaa dubbachuun jaalladhu natti hin tole. Caalaan kun eenyudha? Isa kana miti barboona TikTokiin isa kaan isa guddaa. TikTokni keenni cabsame seenam isa guddaadha miti booni. Maa inni kun erga banamee ji'a lamayyuu hin ta'an yoo. Wallahi rakkoodha. Qoodha bar. Kanaaf jennaan of eeggannoo godhaa. Ishi raadiyaa siif hin deebisaa ishi maamii. Siif hin deebisaa. Narraan qabaminaa wallahi qalbii dabdani. Miidhamtu. Kun jaalalan beeku bisaraa. Jaalalli yoo na qabees torbee tokko caalan itti naan jedheemi. Si dhugaa rabbii jaalalli torbee tokko caalan irraan turu maaliifi? Bara akkasuma. Trippiliidha guys, trippil. Sadiin baay'isa. Uummanni Kolfannu achi waan kukkeenni maalas teessee kufan. Uummanni na jala deemu kun uummata miskiinaa wallahi. Osoo hin kanii. Ani bu'aa dhabuu miti garuu badiin jara bira jira beeku. Badiin jara bira jira. Dhugaa maaliifi namni adeemsa keessa naantinaa jedhaa dhufa bara. Injijjiirama ilmi namaa kun adeemsa keessa haala addisii wayii baasaa bula. Lazzaanoo masalee. Wayyee binti Naasir. Afuuraa. Haadha Afuuraa malee. Iji baanchi beet gibinnaan. Nyaara saaromti. Rakkoodha kun Hamzaa Shimuuf waa mulaata kee waan dubbataatu natti qaraame. Abaaboo lama gaas. Maal siif godha Hamzaa Shim? Jinni sirraa baatu? Yoo dawaasa arge isa zaa'unnee na qollofe kan. ብዙ ሰው ነው አንቺ ጋር ያሉት ነመ ባዬ ከነታኒ እንደውም ጆሌክ የጪሞዳ ወላ Nama meeqa jira si bira? ነመ ዲባ ለማፊ ቶርባተም Ay, ana bira taa'anii na ilaalaa jiru bas taa'an ilaalaa si. Taappii godha guys. Koppii linkii kuma galcha wallahi. Hara taappii nu miliyoona galuu qaban da'u. biraan qabu. Thank you galatooma. Biqiltuu gaafa nama sadi seentee kee kan umurtaa. Inshallah nan dhufa gaafa sana dhufee waliin. Kee kanyana. Dhukeerraa kaasa. waliin kee. እንደውም አረፋረት ይታወቃ በቃ Arafaadhaa asitti kuma sadii dhangalattee yaadda? Arafaan ikkoo ji'ata akka waan akka safee malee 210 wayii keessa jira. 20 yuun seen. Dabili guys, dabili fayyadama.
Dabli na biratti mul'achuutu ilaala jira. yoon arafaatti yookuma 300 guute isiniif hammura dhugaa. Laa 300 yoo guutuu baatte 250 illee yoo guuttee 250 illee yoo guuttee bakka nuuf murta. Achi maa ga'uun saala. Sirriitti. Waan akka eegidhuma nyaachuudhaan nyaanna. Yaanni irraa yuuqaata nyaachuu dhisee erga dubbatu. Dheengadda murannee sin. Booniyyeen achumaan xumurtee galuuf jetti. Laa dheengadda koo bargudii ta'anii wallaahi muranne. Suu maal taatan? Utuun hun beekin taa'imiin natti deemee gaafuma sanan hojiitti deebi'ee jedhe. Yaa guyyaa san maa si jammaree dhufanii deemanii galuun bareedu kan yoo ganamaan baatee malee sa'aatiin hin fiiga. Ganamaatuma nu teenyee as gorree achi gorree nu sa'aatiin deeme. Achiin baanee Naa wajjin wal argitaniitu isaa. seenaa nu dafteen dhufne bara. Isinuu nu tursiifte aniif seenaan geeraa seenaa Huseen eegisoo eegnu. Achii booddee ammas ijoollee kan biraa nuti nu tursiisan ijoollee mana nyaataatti dhufan. Jara naanaatu nu tursiise. Mutumaan sa'aatiin natti Seenaa deemee Huseen dammoo dafteen baatu mana keessa. okay. Haga uffatutti haga barshaan qabsaa meeqatti fudhata? Wallaahi. Kolfitii warassela deemtee. Jettee Seenu mana kee banadhu kottu. yaa akkas jechuun ni jira. Booniyyeetu. Banadhu kottu mana kee fataa zinnaadha. Wallahi uummata koomintii dhiiraa maaliif heeruman fuudha malee maal taatan isin kaam daawun naan ta'e. Rabbi si na qajeelchu wallahi. Maal jedhu? Ni fuudhi jedhanii? Inni heerumee jedhani malee. Aniif seenaan dhufu. Kottu raanii koo wallaahi yoo billaahi akkatti si yaade raanii damma koo buskuta koo. Wallaahi akkatti si yaade. Kottu waallaa mana kee banadhu. Heerumee moo itti mataa jabaattu wallaahi. Namittiin kan koo yoo alaa dhufte irraa hin ba'an. Eessa jirti? Mana hin jirtu. Na faarsita yoo ta'e nan dhufe faayidaalee hojii keenyaa kottu sin faarsa maal faaruu amma kan namaa caalee jira itteeti ati. Koo ilaaliin Laali kan ta'e. Walaloo keenyarra baastaa. Siggira illa'u wallaahi. Isii jalatti deema barreessaa gaafadhaanii isin namaatu na dhibe. Ana jalatti hin barreessinaa isiitu nas jirtu. Waan boonii gaafachuu barbaadan isiidhuma gaafadha. namittiin kan koo dhuftee jirti bakka irraa ba'u kan ishii boodan deebi'ee seenuu kan. Okay, turtii gaarii. Bye family. Irra jirtii meeqa yaadne ilaala. Hin jirtu. Maccaatu jira. Macca. Akkasii. Kan akkana
akkana argite likkitti yoo nama galchan akkana dhugaa rabbi booniyeen an jaaladha jedha garuu immoo xalata booniyyee waliin ta'a nama daabba booniyyeen gadi baasa jedhe nama iyyuu waliin Feemmasuufi natti fakkaata feemmasuufi maali feemmasuun akka seessa jira na anammas Ishi innaa macca jiratti raggatee jaratti bakka jalaan qabu an sila jara biran ture an akkana sinseene jarri lachuu booniyee akkaawuntii si immoo garuu caffameera jedhani akkaawuntii si caffameera innichi rameeksi jedhu sun akkaawuntii booniyyee namni cabsee galee waan arge mistira keessaa gadi baasanii mucaa maraachaa jiruun jettu mucaan amma gara deebitus Ammareef na biraa baate baris isii waliin hin ture amma na biraa baate. Imbo arti mistira nama danuu miisejjarii keessa jira achii namichi gadi guuree hunda isaa sagaa miisejjilaan amma wallahi miisejjarii koo miisejii waggaa torbaa keessa irra nama amantaa namni waan barbaade walitti erga jechuun kan kee osoo hin taane wama namaa walitti ergitadha. Utuu kaatee fudhatte argitee baasuu dandeessa jechuudha mistira. Kee isii jala sheekii fa'i keessa jiru jedhan nama danuu keessa hiriiran sii naman. Amma isiini maal jedha artistaa irri nama kanaa yoo bahe. Nama anamma ati keessa jirtan jedha ani foloo irraan qabu hin beeku. Ati keessa jirtan naatti badaalle. Raggata jennaa ati keessa jirtu naan jedhan moo hin jenne. Naan jedhani bar raggatta jennaa. Garuu kan booniyyee tiiktookii isaat harka jira maal taate feesbuukii wajjiniin fayyadamaara namichi. Ani booniyyee feesbuukaa mi tiiktookaa isatti hin beekaa yeroo maseen fammastee. Simiti. Macha wanni godhu jiru wanta booniyyeen sodaatte. Dhagaye wanta booniyyeen sodaatte sinitti moo. Boontu qoy isee tokko. Boontu waan keessaa beektu hin qabu dhiisi. Akka dhufee qoy boontu. Waan beektu sun ma jira waan hin beektu sun ma jira. Akka nuti argaa waliin eegaleeni hin taphanne iyyuu geema iyyuu hin taphanne zimminni waliin fammasna. Ati immoo isa feekiiti duraan dursee geema yeroo si waliin haasoftan teessanii waliin haasoftan yeroo itti booniyyee seenuu danda'u jennee ittiin haasa'an jira. Booda kan keessi naasfararra weecha maal jedha. Gurbaan akkaawuntii booniyyeetiin dhufe tokko. Ati kan keessa viidiyoo kan achi keessa jira nana rabsee miti dhufu. Kun irraa kaasee ati keessa jirtu naan jedhe deebi'ee immoo lammataa. Ati keessa jirtu naan jedhe. Hundoo kanayyuu booniyyeen keessuma hin jirtu. Dhugaa rabbi booniyyeen ummaan viidiyoon ishee tokko keessa hin jiru garuu sobaan asfararree mo'achuufidha. Oke, jalqaba maaliifitu ati keessa jirtaanaan jedhee deebi'ee immoo maaliifitu ati eegan arrabsee jedhee dhukkee haadhaaf abbaa isaarraa kaa eegan kaasee jedhee immoo ati keessa hin jirtu nu dhiisi maal naan jedha. Maaf boontu hin jirta. Okay, amma gabaabumatti kan kee akkasiin jedhanii usuma maraachuu fi garuu biqiltuu wanti mucaan sodaataa jirtu namni kamuu bilbilaan namaa naasaami kan si osoo hin taane kan namaa jiraami waan arge fuudhee akkas godhaa rabee taani mucaan mataan nama nyaatama namni kun yeroo ajandaa si godhatu mataan si nyaatama garuu warri mataan keenya nyaatamee keessa darbe amma nuyi waan nutti hin fakkaatu mucayyoon kun immoo deebisee wanti si naazansiistu amantaa biraarraa gara keenya dhufte silaa jabeeffamuu qabdi turte ammas kan itti dulaaruuma warra amantaa biraa seetaan numa. Sigalee ginaan akka kootti ijoolleen keenya rabbii jedhaa mucayyoo kanarraa of qusadhaa dhaabbadhaarraa uti rabbiyyuu namaaf dhiisaa isin maa badii namaa hunda ofii keessanii kaameeraa dudduubbeetti waan barbaadan hojjettu kan simmoo miidiyaarra fuutaniin fiiginaa dhiisaa bakka amma immoo maraachinaa isin amma kan isin sila manaa awwalee galtee jettee wanta namaati anaa wajjin fayyadamaara tiiktookis miseejeriis minaamin jedhaa jirti gin nama kana biliisa irraa dhugaa biyya inni jiru keessatti ijoolleen biyya isaa jirtan irraa dhugaani mucaan nagaana jiraattu mucaan keessummaa rabbiiti gaayis keessummaa keenya intalli godhu. Ani berana, narga erta ani isi merda beda sekitaran. Wallahi, mampir atau? Nagdarin na tahu macam. Namicha namni qaamaan argee beeku jira eenyu akka ta'e namni qaamaan beeku jira. Ya, makasa kau dhagaan ture. Makasa. Namichuma duraan sheemaan mari moo sheemaan namichuma duraan viidiyoo si baase. Kau bonto, ijibbata kapso aja. Tap boda guys. Isuma gaafa sana. Ijibbata era, ijibbata kapso jira makan saya ini sering. Kanuma jaarsa sitiin adda baase namichi. Ijibbata era kan jaarsa kan beeku kan jaarsa malah kalian jaarsa kan sheekicha senam. Yaa kina uma ijoollee durbaa fokkisiisuu deemu rabbi sina fokkii haadha keessanii warra keessanii wanna. Bontu waliin hin taphattu ani bontu waliin talaata. Ada bisa leyon dhiisee fi roomii waliin hin taphattu.
Ergitu barbaada nama takkan. Maalirratti wallaltanii malcaa? Lolillolle naa adamu murid. Simfuudhee naannoo didee lubbuu. Simfuudhee naannoo didee biqiltuu. Sila battee na dukkee sirraa kaasa boonto. Simfuudhee naanii sim barbaadu ati na rifattaan na rifattaan jareen allaqe dhumate. Taaptaaf godhaa. Jaraan lammanimmaa yoo walitti dhufee jira keessan maqaa isaatti baga diddee. Noona biqiltuu namani. Biqiltuu namani. Ammallee taanaan yoo isin namootanii anna dhabamu. Maal binaa adabbii lama irraa qaba boontuudha. Bayi bu'aan manuu addisiidhaa gurbaan na nuun jajaja barbaadni. Anatu si adaba, anaaf adabama. Booddee qophaa baanee si adabama. Yallaa. Seenaan koo jirtaa beekii. Adabbii nama mataa keessa jiru garuu seef godhadhu taa'i. Tokko. One. Only one. Ay macca wallahi adda mataan na dhukkuba ila macca mi maanicha koo keessa guuteera wallahi laazimin iyyina dura rabbi. Godhaa warri mana kolan qaanessu. Gurbaanti maqaa booniyyeetiin bannatee dhufe suni eenyudhan? Gurbaan duraan sana gurbuma duraa sana. Eenyudha gurbaan duraa sun jibbaata qabsoo jiru. Shee maalii jedhama maqaan isaa? Shee Muhammad moo Shee maalii jedhama maqaan isaa? Hin beeku. No, inni inginga inni isaa miti. Marraa ka'uudhaaf taaptaaf godha. Inni inginga. Abboo mucatti rabbi maaliif nama karaa deebiisaa yaafi. Qaadiidha dhaarti qaadiidha maqaan isaa jedhama. Taaptaaf godha. Tokko si qabannaa sirraa gadi bu'uun beeku. Ababaa sagalii. Sarfa ababaan sagalii. Abaabuun. Yaa asii achiis kennaa nama dhibbanee kennaa jira garuu ababaan qaba. Ababaan sagal guys. Wayyo ingusna baqa. Argubatu kenina. Kuma afaa guys afur abaaboo. Abaaboo sagal guys. Abaaboo sagal namni garaagaraa abaaboo sagal. Warri macaa biraa laattan na biraa kennaa kottaati. Dafaa fiigichaa abaaboo. Namni garaagaraa abaaboo sagal. Abaaboo lamaaf. No, Roomi osoo sekeendiin osoo jiru osoo dafanii kennee si bira dhufanii okay rakkoon qabu. Garuu akka sekeendiin dhumatee daqiiqaa eeganii sekeendiin gad dhumachuu jedhee yoo kennan immoo si bira dhufu immoo chaansii hin jiru. Qaxxaa'ee eegnaa rakkoon qabu. Thank you warra kennitan galatooma warra biraas kennitan. Moona alhamdulillah. Inuma moona abshar. Moona garuu adabbiin keenya. Guys, taap goda. Dabiliin hin jiru tokkummaa humna qo'e. Dabiliin hin jiru. Namra namaa dhufu. Haa gubnu biqiltuu. Haa dhumu rakkoon qabu. Isin biraa banamee yoo isin banamee. Kun rakkoo. No, banamee jiru. Banamee. Haa gubnu. Ataa odii baca. Okay. No, hin gubna. Dabiliin hin jiru waan ta'eef kuma lama buutuu hin danda'amu. Garuu boontu argite akkanatti nama gaafatta. Malee akka silaatti na ilma irratti guddaa sanaa miti. Baradhuu guyyaa biraa. Okay, akkuma si dhaggeeffadhe na dhaggeeffadhu. Situ mootii na godhe malee macca nan gubanaan banamne dee sadaffaa irratti hin balleessanis. Wallaahi laazim. Waan immoo sadagaa waan hin jirreef zimmitti na dhaggeeffachuu barbaada. Ana bira miti kaa rakkoon ana bira miti kaa macca ishii maalan godha. Ana bira miti bar. Situ akkas godhe. My freezy wayyee. Okay, hin gubna. Roomilis hin gubna. Dabiliin Gubaa rakkoon qabu abshir gubaa. Okay, ani gube. Wayyi my freezy wayyee. Ilaamee macca bakka koo nama biraa fidishee biqiltoo. Maaliif? Wallaahi nan daddabaara irraa bahu fanaan. Taa'e dibamtu malee hin ba'a. Ija koo deengade koolgeetii dibadhee